عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكر تنتي سلامة اسم برا هاجي سويتشا لنسرة إن شاء الله. الرأيو مال كبتة رفتيجون كيسن نولمو إن شاء الله مي والمانو لالا مي سلامة قافل وردا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني ودكتور تفيق وجمتو تغينا كمن هجاك أبدا جرتني يجبات تاني تنجتها. هنا الحمد لله قال ما جرار اللي هنا الشيخ برتي دي بيئة جرا. وانا ديب سجل جا شيخ برتي شيخ نللي وان براتي في نعمة أنا اللي نعرلي وان براتي في ديب بنيهم يوم داو ربنا لا فيسو من سلام تاجا فدفاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور تفيق وجمتو تغينا. نوبة أكو مقدم كانت بفناء جرا. إيه فاطمة أنا سجارني ديموني في بيتني خلاص جاهون وبعند الديمو جيتني شيء وجين ديما شيخ جانا ما أنت نواني ست رفيف جار كون رتي ديما تتبرات أنا هون وبيا وأمبرات تجان مشيو سنس جا ترجعني درانا تشرفت إبراهيم الموت يتكلم تشارة رتي جيته بينك أبي أشيمي ما ننايتو تنان جران نندن دهو جران نجوبته بولتين تيافي تابراهيم لين ديجامونو تما جوانا كتلاد sababa isaatini sababni kun hundi wanni deemu anama miciyyoon tun hofeete ilmoo tanaawu mistirte ilmoo tana fuutee sababaan akkan Abrahaamitti asoo dhiyaadhu sababa ilmoo tanaatiin jettee miciyyoo tana haadha fi abbeesin guddifnee jetteeni ani narratti illee wal mari'atan hin beeku ani immoo gaa isaan lameeyyoo narratti wal mari'atan illee hin beeku Abrahaamumaa fi miciyyoon sunu ani miciyyoo tana jaaranii ilmoo xiqqoon tu way beetiire an sababa kana ilmoo tanas fuutee bakka biraa miciyyoon tun narraa hoo geessite naaf bultiin xiyyaafita Abrahaamiin jirtu. Antanaafin akka nu idduu seenteen idduu laaltu naafi Abrahaam kana asitti illee sumaan nu idduutti gubataa ture ammallee dubbii teenya tana meeta biraa meeta biiftuu dhaalaaftumattuu laalii itti dhiisisan itti deebita tanaattu kun waan maraadheetiin jira maraadhee shaararra ce'uu malee waan anaaf na domjoon tun na bira iraatu baatte ammataan gara nagale ilmooti yetakatiin cuu feestaala godhattee ilmoo dhaallitti miciyyoo jala ceetu. Miciyyoo san mee guddiftullee har'as la abbaan dhufe abbaa fi obboleeyyan dhiittee miciyyoo san jala akkamitti ceeti. Maanta yana guddifne abbaan kan yana guddifne hoggattu miyyoon kaagalla. Wama namni guddaan afaan kaaye tun dubbii faatuma. Akka kaatee fiite. Dubbiin namumaa guddaattu afaan kaaye malee miciyyoon tun haadha fi abbaa foontu beeka odoo waan teetee taatee duraanis bilbilaan na dubbisaatuma turte. Egaa miciyyoo tana ishii jabaatteen biraa deeme anillee na beeyti. Maaliif haadha fi abbaan kan keessin guddifne tun waanuma afaan namni guddaan kaa'ee garuu yoo ofii wal fuudhuu fedhanis ilmooti akka mashaakila narraa godhan hin fedhu. Anammaan tana mee Abrahaam akka naa gaafattee akka naa barbaadu dubbii tana hagam keessa akkamii akka naaf inni laal haala wal dhabuu deemne wal dhaba guddaa. Rabbiin sanumtaan osoo ga'iini maajuu jirta akkamiyyuu jirta bara naafuun gadi badde wallaahi sheeka nan gubadde. Amma tabiibtuutiin quba qaba. Ammas dubbiin yaa boo sabiiftuu tanatti ilaali mee meettuma dhiisi ani ilmootiyya shaarumarraa feestaala fudhattee ka abbaan asii nagaan obboleeyyanii wajjin galee nama biraa jala haatee fiiguumo oduu akkoon ishii sun achi jirtuu miciyyoo jala fiiguumo ta ishii guddifte akkoo ishiiti hanga feete odoo lilleedhaan guddatanii walilleen cinqamtellee ishilleen guddifte har'aan tanaadha fi abbaa fi akaakiyyee dhiittee haatee jalanii fi ilmoon tun ilmootiyya san moota mistira nama guddaati tun. Miyyoon faafar miyyoon jarjareen ati amma jarjareen inshallah gartee gaa walumaanuu laalla amma antana beeta qubaan qabuyi ayeega mee jarjareeniiti ati waan dhaabnuuf gaa numa dhaabna inshallah maatu rakkoon qabdu osuma gaa amma tabiibtutti deemnu tabiraatoo dhuftee jirti awwaata kallee qubaan qabu ayeega tunuma rakkoon qabdu inshallah ni hinnati mee jarjarteetis mataaf nuusiini yaa sheeka mataan na uffani fiiguu meeqa meeqa keessa jira anaa yaada meeqa keessa irtoogu akkana godhanii ammaan tana yaada biraa ammas mee ilmoon tun ilmoon obboleeyyanii fi abbaa dhiittee karam nama biraa jala ceeti abbaa fedhe haa guddise haa taatu akkamitti fiitti booda ilmooti yitan akkana jedhanii siistamaan miciyyootu didee jedhanii miciyyoo tana manatti deebisanii booda ani immoo rakkoo biraa narra fiduudhaa yaa'an tanarra laalaan qurxii rabbii asaa himu annu idduu seenii onni isaadha ilmaan kiyyaati nagaanin ilmaan kiyyaa hojjetas gabbaayee jiraadhaa kajuu taateen gaafadhu isa. Antanaafis kafee idduu seenatu malaala. Inshallah inni laalaa ni gaafadhasi. Ati immoo gaachee jirtee miira keessa seenini waamara keessa seenini inni siloliini tasgabbeessisamuu tanteeti.
waan rabbiin taasisu malee beektaa waan jiranii. Si ammaalumaa dhaluma kanaa ukkatti natti marreen ajaa'ibee baramtii kana ibaasuma waa rabbiiti ishee. Eega maaltu sababuma ammallee sababa ilmaanitii mee ilmoo tun dhalaan tun amma miciyyoon tun hanga feete haa guddiftu. Haga feete haa guddiftulleedha. Akkamitti ishii maleedha. Jettee ilmoon kaatee fudhattee jala ceeti. Isaan intala eessumaa walii ta'an. Ishiin intala eessuma isaati. Dubriidha isaan walii. Miciyyoon tun ammoo akkoo isaa haadha isaa biratti guddatte. Duraanuu simtuna guddisee ittiin harmiyyoon. Haadha isaa biratti guddattee tun biruma sunis gaa biruma irtii bas wal wanniidha gaa habooshiiti. Habooshiiti. Malee an amma dubbiin tunu gantuma sanii nu mistira wal keessa kaatanii an garuu Abraahimu malaal an nama biraan beeku walaa abbaa isaati walaa haadha isaa walaa ganta isaaniiti an. Awwaani keessaa isaan asii gubadhee galche anaatu beeka inaafi isaa fi rabbi guddichaaf isintu beeka warra jiru kun. Anisuma inni yoo na wardaan barbaadu intalaa booti yaatiin fuudhaa kajuu taates haala wasaala nama naa gaafadhu ana addumaan haa naa baasuudha. Achiin geenyeeti amma achiin geenyeeti. An dubbumti ilmoon tiyyatuun fudhattee abbaa fi obboleeyyan asii gale kanaa yaadan baane ceetuuf maal? An akka ilmoo tana isaan narraa miyyoon sun misxirtee natti fakkaata gaa. Yaarmanatti fakkaata sheekh. Waliin guddatanii ni guddiftee ni guddiftee miti. Miyyoon akkoo biratti guddatte boo. Guddiftu maal wayitii dhaltee guddifte. Biyyoodha wal beekanii. Wal beekan gartee afaan kaanii gartee karaa fi garagalchitee fakkaate biyyoon. Miciyyoon afaan mistiree feete miciyyoon sunis achi dhayxeette ammaan tana jala deemtee achitti galteette yoo feete miciyyoo tanaa ichaa uga. Hanga caaltuun deebituu ilmoon tiyya kamitti kaneetti. Eega caaltuudhaan maaliif lolanii caaltuun haasuma teessuu. Maaliif teessuu caaltuun achi akkoon ishiidhaa bira irti ishisi. Nama guddaa afaan kaa'e malee daa'imni tun akkas hin jettu ga'an. An akka mataa kiyyatte akkas ishee kalaalaan dubbii biraatii miti amma Abrahaamii marraa akka dubbii takkanaa baaftuun barbaada. Omaa rakkoon qabu tanaa inshaallah. Annaan taphatu hin dhaqqabu innis biyya tana keessatti ilmaan kanaa wajjiin isaa waan hin ta'in hin qabuan. Ni beeytan isin hundi. Laakiin ana ni gorsina inshaallah. Ana rabbiin gartee. Amaraachuu fedhanii. Rabbiin khayraa godhu. Injarjariin gaamee atilaal suutuma gartee akkuma duraanii sanitti suutuma deemu jarjariiniti. Beeki aara jarjarri waa hunda keessa nama galchaa wayis nama balleessisiisa. Suuta gartee dhaabbataa akkasitti bakkaan gahatanii inshaallah obsi jechuudha. Hanga gartee rabbisi obsiisu. Obsi jechuudha. Ati amma as keessa taa'uu miti ammas galuuf sirra jiraata. Galuu nan fedha sheekh. Ani galuu nan fedha. Ilmaan kiyya jalallee jaaladhee biyya tana keessatti nafne akkanumatti harka rarraasaa ilmaan kanaa wajjin guurannee shaararran tetteenyu. Mee xiqqollee taatoon isoo rabbii riskii hiremee mushaafilli kunillee sirraa deema ilmaan kana fuudhadhu. Gali hoggaati galte anillee mana rabaa seenetiin sheekha xiqqollee taatu waa daddalagee ilmaan kiyya kana. Isin duubarra dhufa jeetin akkasitti isaan qajeelcha. Akka isin hundillee hin taane aneef isaan yaanillee naafuun tollee naafuun qajeelcha. Akka shareettuu beektaa amma dhalaan adda taa'ee waa dalagee jaarsatti waa erga jechuun shareettuu dhorgadha. Amma dhalaan teenya facaatee jirti. Maalanni samma asirraa argitan kun maallaqa gartee haraamiyu gali. Maal itti ergine barnuti takkaa dalainneetu dalagaa sanuu arganne dalagaa sanuu argadheetu eegaa waan itti erguun argeen itti ergaa miti xiyyaafuu rakkadhe. Isaan inuu biyya keessatti galan yoo fedhan haawwi nyaatani. An rakkadheetin jira biyyi namaa tabadde tanaa ifiifuu galuun fedhaa yaa sheekha karaan galaniin kunis hunoo bishaan kanattis deemuudhaafis hoo maallaqa qabaatte malee dallaaluma saniinu waa meeqa jira isaa'uu rakkoon meeqas irra geerseetti akka wanni ittiin galle yoo rabbiin xayyaara hiree xayyaaraa naa fides numan galaa je'eetiin itti yaaddatu jira akka itti galuun itti yaaddatu mala dhaatu jira malee anu biyya tana keessa jaaladheetin taa'aa ilmaan kiyya jalaa hafee jechuufi miti. Ni beeka abbaan bilaalleen anuma maraachuudha fedha malee waan an asitti taa'aa ture. Saniif odanis marra akkamii mee wanni akkanaatun ilmoon tun maaliif miciyyoo tana jala nan deemaa jettii jii irraa naa bari. Wanni asiin jiru taana sheekha tanaaf isitti dhufee mee xiyyaa fi tabiiftuudha itti deebitaa lafa kaayi. Ayyaatun omaa rakkoon qabu inshaallah amma nin gaafadhe saayi. Ati gaa injarjariin akkuma siin jee kana ammas karaa gartee badde wallaahi maraadhe hiige maraadhe odoo miciyyoon tun na jala bira jiraatu baattee miyyoon tun taa'i kanaa miti jettee
na dhoorgitee na wajjiin cinqamtee gonan bakka takka ka'es kophaa gadi sin lakkisu jettee na yala deemu jirti miyyuun tutunuu na wajjiin gubatte. Miyyuma sani bara miyyuma maraa. Nagaani ofirraa taa'u jira dhoohadheen goda keessa duraanu. Booda wayii karaa kanatti qabdee waa gooti miyyoo sun maraa tura. Mallee wayitti bitti laa nama waa wasitti bitti jeetin. Tanumaaf wallaas jira deemu tara miyyoo sun sitti dhaaddu. Miyyoo sun wallaahi wardaa bakkan argite na najjisite ka dhaadatti amma faagaa wayyaa'u na oltu gaafa san gaayartuu irra gabaatee jirtu. Nama baay'ee itti bitte yaa miyyoo sun waa takka delaata meeqatu maa namni meeqallee maana cafaqellee waa takka. Namni nama najjeesu waan gartee waan rabbiin taasise achi homaa siin sodaatina tanaati. Waan gartee rabbiin si taasise achi beekee namni nama sin ajjees jaa'ulus ajjeesuu hin danda'u. Yaa sheekati sana gaa rabbiin kun haa laafisu. Inshallah atummaan hin jarjariiniti. Du'aayi naa godhe qaaliqumatti. Ni gaafanna. Beektaa qarri iyyatan hin jiru qarma rabbii olii iyyatanii du'aayi la godhanna inshallah aamin jaagisee takka rabbiin nuuf haa laafisu amrii hundaa tajjibaatte gaa rabbiin nurraa gartee haa laafisu inshallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب أمري من نلافس يا رب نلافس يا رحمن الرحيم يا رب خراج النور نلافس يا رب يا الله يا رب خراج الذي يرته يا رب أجلج يا رب أجلج يا رب يا رحمن الرحيم يا رب صبر النقن يا رب يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رب يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمد لله رب العالمين يا ربي ملنا أدعو يا شيخ إن شاء الله إن شاء الله